Koreen dhaabbii dhimma dubartootaaf hawaasummaa caffee Oromiyaa godina Gujii aanaa Annaa Sorraa gandoota garaagaraatti gurmaa'insa caasaa gandaa haaraa kenna tajaajilaa pirojektoota misoomaa fi hojii misooma dammaa daawwachuun hawaasas mariisise. Jiraattonni aanaa Annaa Sorraa gandoota garaagaraarraa marii ganda roobaleetti geggeeffame irratti hirmaatan caasaan gandaa haaraan qe'ee keenyatti tajaajila akka argannu taasisuun baasii fi dhamaatii keenya nuuf hambiseera jedhan. Hanqinni misoomaawwan bu'uuraa fi rakkoon bulchiinsa gaariis furamuu fi akka qabu gaafatan. Ji'a tokko keessa adoo ji'a lammeeffatiin gurmaa'insi kalee gadi bahe hadha lafa qabatee uummati keenya nama foorfatee tajaajila gahaa argatee roobaa fi aduu keessa mana dacha'ee dhimma isaa hiikkatuun kana mootummaan nu godhe mootummaa kana galateeffachuu barbaada. Manni murtii aadaa karaa bilisa ta'een karaa si'ataa ta'een iddoo kanatti tajaajila naa kenne 24,000 nama dhuunfaa tokkorraa naa fuudheera. Gama kanaan guddaa isin galateeffadha. Xiqqoo baasii tanarra mootummaa kanaa walta qirri jedhinaa waan jedhu yaada. Buusaa gonfaa jedhanee barana baan. Ashuraansii fayyaa teennaati jedhanee barana baan. Ijaara mana kanaati jedhanee barana baan. Gabbara jedhanee barana baan. Ijoollee namni mana barumsaatii qabu barana baas. Wanni edana dhalatee edana callaa lafa gubaa ibid. Baasii uummata haga tarteerti. Hamma ta'e mootummaan maanii fi uummatarraan qarqaarre galma abbaa gadaa ijaaran jedhanii karoora fuudhanii kaartaa kaasanii qo'atanii adoottiin deebi'e ammallee jiran. Caffee Oromiyaatti walitti qabduun koree dhaabbii dhimma dubartootaaf hawaasummaa aadde Mastaawat Fayyisaa gurmaa'insi caasaa gandaa haaraan baatii muraasa keessatti hojiirra oolee fi gaaddisni mana murtii aadaa gaaffii hawaasaa furaa jiraachuun abdachiisaadha jedhan. Namni bakka itti nama tajaajilu bakka itti nama keessummeessu waajjirri jira taanaan isaan booda hojiin inni kan itti fufa jechaadha. Mootummaanis gurmaa'insa kana yookiin caasaa kana gaafa sadarkaa gandaatti gadi buusu uummanni keenya gandarraa ka'ee aanaatti deddeebi'ee bira darbees godina dhaqee bakka adda addaa dhaqee tajaajila argachuuf yeroo inni gubuu fi maallaqni isa jalaa qisaasamu iddoo dhiyootti tajaajila barbaadu sana argachuudhaan hojii fakkeenyummaa guddaa qabudha. Dhimmoota harcaatii barattootaa qulqullinaa fi hanqinni daree barnootaa nyaatni barattootaa idilaa'uu dhabuun dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadan ta'uu akeekuun hanqina misoomaawwan bu'uuraa fi rakkoo bulchiinsa gaarii hawaasni gaafate furuuf dhimmamtoota waliin qindoominaan kan hojjetan ta'uu himan. Waan amma kaastan kana abaluudhaan kaasna jechaadha. Abaluudhaan seektara abaluudhaan kana yaada irratti kenneeti kan kaasnu waan ta'eef achirratti dubdeebii kenninu irratti hin mari'anna. Kan naannoo laallatu immoo nuti fudhatee galee gaafa deebinu gama kurmaana lammaffaa seektaroota keenya wajjin hin geggeessina. Seektara hawaasummaa. Kan hawaasummaadhaan ala ka'e immoo koree dhaabbii dhimmi laallatutti hin dabarsina waan ta'eef qixa kanaan gamamaa kan karoora keessa hin galle karoora keessa akka galu taasifama. Karoora keessa galee immoo kan hin raawwatamne yoo jiraate dafee akka raawwatamu taasisa. Gaaffiin keessan yeroo yeroodhaan jalaan deebi'aa akka deemu taasisuuf hordoffiif to'annoo taasisuun ga'ee koree dhaabbii caffee kanaati waan ta'eef amaanaa nutti kennitan fuudhanneerraa